timnaa dursa odii jedhan egaa karra shananiin keessummoota irreeffachuu dhufan simataa jirti. Isinoo karra kamiin jirtu? Oromoon dhugaan ilmoo waaqaati maaliif jedha? Ayyaanota biyya kana keessatti argaman keessaa irreechi kan namoonni miliyoonaan lakkaa'aman halkanii fi guyyaa walitti fufuun nuffii tokko malee dhiichisanii itti burraaqan ta'uusaa quba qabdu laata. Kunniin oduuwwan ijoo guyyaa har'aaf qabanneedha. Oduu kan isinitti himu aan masaa isheetuti gara bal'asaa itti dabarra. Karri qirxii Finfinnee ittiin seenan ulaa dafqa fixachiiftuu ta'uu quba qabdu laata. Moggaasa maqaa karra qirxii irratti Baayisaa Mooltoo waan qindeesse qaba daawwadha. Mormoritti fulla'uun Oromoo kallattii kaabarraa Finfinnee seenuu kan simatu karra qirxiiti. Karri kun durirraa eegalee namoota kallattii sanaan hora Finfinneetti irreeffatan kan leelloon isaanii hora obaafatanii fi daldalatan simachuun seenaa qaba. Bakki irratti argamu kun seensaa fi baay'insa magaalaa Finfinneedha. Asirraan gara Finfinneetti kan geessuu fi asiin immoo gara kaaba Itoophiyaatti kan geessudha. Magaalaan Finfinnee karrawwan shanan qabdu keessaa karri qirxii isa tokkodha. Naannaawwan irratti argamu kun immoo karra qirxii jedhama. Moggaasni karra qirxii maalirraa ka'eetii karra qirxii jedhame laata? Ulaan kun dhiphaa fi haalli teessuma isaas tabbaan marfamaa ta'uusaa dafqa nama fixachiisa. Warreen bara durii qaraxa guuran ulaa dhiphaa namoonni kallattii kaabaan Finfinnee sanii daldalatan qirxanii kanneen beeyladoota oofanii fi mi'a isaanitti tolee bitanii gurguran irraa walitti qabuu erga jalqabanii ammoo karra qirxii jedhamee moggaafame jedhan manguddoon argaa dhageetti Haayilee Aagaa. Duritti kaa horiin gabaabuu waa warra nagadatu kun qaraxa kaffalee darba. Qaraxa kaffatee darba qirxii kan jedhan qaraxatti qaraxamu sana. Karra qaraxii jedhanii too kanaan darbuu danda'e. Oromoo fageenyaa dhufaa Finfinnee kana horatu jira. Horii obaafataa xiqimtii kana kecha fageenyaa dhufaa mul'oodhaa hin dhufaa sulultaa hin dhufaa achiin darbaniiti horii kana hora obaafatanii galan. Bittaa gurgurus immoo achiin darbaniiti markaatoo dhaqanii gurguratanii bitatanii galan karaa hundi irra deemu Salaalee Cimmirii Mogordirasii Milodirasii karaa kanaan deema karaa saniin deema. Sila kana ta'e horii darbu wanna darbu san wanna achitti gurguramu san qaraxa kaffalanii darban. Karra qirxii wanni jedhameef kana. Moggaasni maqaa karra qirxii kun keellaan qaraxaa ittiin guuran erga dhaabbateen booda baafamuufi kan dubbatan Yuunivarsiitii Salaaleetti qorataa fi barsiisaan seenaa Dr. Birraatuu Qana'is erga Itoophiyaan weeraroota Itilii haleelamtee injifatteen booda gara Dilbar yookiin ulaa injifannootti jijjiiruun maqaa ganamaa dagachiisuuf yaaluu isaanii galmee seenatu mul'isaa akeekan. Karri qirxii erga magaalli kun hundaa'ee booda erga keellaan qaraxaa achitti dhaabbatee booda jechuudha. Achi ta'anii qaraxa funaanu. Waan karaa sanarraa fiddu achirra ta'anii sirraa funaanu. Because gaara waan ta'eef karratitti karaa biraarraa miliqxee gara kana dhuftu hin jiru. Karruma sanaan seenta. Karri qirxii kun maqaan isaa aga weerara xaaliyaaniitti itti fufe. Aga weerara xaaliyaaniitti karra qirxii jedhama jechaadha. Achirraan iddoo ta'anii qaraxa funaanan jechaadha. 1941 booda erga xaaliyaaniin rukutamtee baate booda maqaan sun maalitti jijjiirame Dilbarreedhama. Amma Dilbarreedhama jechuudha. Dilbarreedha karaa Haile Sillaaseen agartee waggaa 5 biyya alaa ture. Yeroo biyyatti deebi'u achirraan seene jechuudha. Mootichi Haile Sillaasee waggaa 5 biyya Ingilizii ture. Karaa Sudaan irra goree Goojjam keessa goree asiin Salaalee irra kutee yeroo dhufee Finfinnee seenu achirraan seene Dilbarreedhama. 941 akka faranjiitti jechaadha. Yookaan immoo mo'amuu xaaliyaanii booda maqaan sun garamitti jijjiirame karri qirxiin kun Dilbarriitti jijjiirame. Finfinneen har'a misoomtee akka biiftuu ganamaa iftuu fi galgala immoo ibsaan ishee urjiilee fi addeessaan wal morkatu kun dur bosonaa fi laggeen gurguddoon marfamtee waan turteef Oromoonni kallattii adda addaa irraa dhufan karrawwan 5 qofaan seenuun hora Finfinneetti irreeffataa fi loonsaanis hora obaafataa turuu qurachuu isaanii Dr. Birraatuu Qana'ii ibsaniiru. Yeroo durii keessatti naannoon kun bosona gurguddaatiin lageen gurguddootiin marfamee ture jechuudha. Kanaaf karuma hundumatti karuma argitetti seenuu hin dandeessu. Karra kana shananiin seente jechuudha. Jaarraa 16ffaa dura yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf bakkoota Oromoon dur akka Oromootti erga Obbeekee kaasee waaqatti amanuu erga jalqabee kaasee hora Finfinneetti ni irreeffata. Hora Arsadeetti ni irreeffata.
malkaa Abbayyaatti ni reeffata, malkaa Hawaasitti ni reeffata. Isaan kun isaan gurguddoodha. Bakkoota biraallee ni jiran. Kanaaf warri Finfinnee isa tokko jedha. Hora Finfinnee kanatu naannoo kana bakka ulfoo taasise jedha. Warri Finfinnee kun immoo bakka Oromoon itti reeffatu, irreecha isaa itti geggeeffatu, bakka inni immoo loon isaa fidee hora ittoo baafatu jedha. Oromoon naannoo kana bakka fagoorraa karra shananiin gara hora Finfinnee kana dhufaa ture jechuudha. Qabeenyii fi aadaan dilbii Oromoon toora karaa qirxiitiin Finfinneef galaasu maal fa'i laata? Yaada keessan nuuf qoodaa. Ulaawwan Finfinnee shanan keessaa Oromoon kallattii kibba lixaatiin kan itti seenu karra qoreeti. Ofii karra qoree maaliif jedhame? Namoonni ulaa kanaan Finfinnee seenan moggaasa maqaa kanaa hangam beeku? Habtaama Makonnin dhimma kanarratti waan qindeesse qaba, daawwadhaa. Irreechi mallattoo tokkummaa fi nageenyaati, akkasumas galateeffannaati. Oromoon uumaa isaatiin bacaqii ganaan dabarsitee booqaa birraan nageessee jechuun malkaatti yaa'uun uumaa isaa galateeffata. Oromoonni kaabaa kibbaa lixaa baha walitti yaa'anii waltajjiin tokkummaan irratti miidhaganii mul'atan ayyaana irreechaati. Amma kan argamnu karra qoreeti. Karri qoree karroota Finfinnee shanan keessaa karra tokkodha. Bunni koffii Arabikaa Jimmarraa ka'ee gara Finfinneetti galu, akkasumas immoo Oromoonni gara kibbaa ayyaana irreecha irratti hirmaachuuf gara Finfinneetti galan karra qoree kanadha. Ofii miirri warreen ayyaana irreechaa deeman bira jiru maal fakkaata laata? Irreecha deemuudhaaf hawwii Oromoo hundaati. Namni Oromummaa keessatti dhalatee guddate yeroo birraan ga'u yookaan ganni gulufee gara booqaa birraatti ba'u baay'ee gammada. Maaliif? Sababni isaa Oromoon gamasii, Oromoon gamanaa yeroo itti wal argu, yeroo itti waliin dhiichisu, yeroo ittiin waliin aadaa isaa geggeeffatu waan ta'eef miira ajaa'ibaa qaba. Anis miira sana keessan jira jechuudha yeroo ammaa. Qophaa'eera baay'ee bakka kaka'umsa irra hundi keenya ijoolleen keenya hundumtuu qophoofee ijoollee Oromoo wal geessee bakka kakaanee jira bakka deemuudhaaf amma. Aadaa Oromoo guddisuu amnus immoo irreecha aaraa odoo nu kaa'e kana nus immoo guddisuudhaaf har'as booris immoo duubatti hin deebinu. Irreechi immoo kanuma uummata Oromootiif calaqqisan. Irreechi aadaa Oromootii abaaboon dho'eera, malkaan hir'ateera. Kan kanaan dura caalmaa ta'a malee sagaleen ta'u hidhee yaada. Karri irra deemanii darban kun immoo maal jedhama laata? Quba qabu? Karra qoree yookaan galumsa warri gibee itti galaniin. Oromoo Maccaa warri gibeen dhufu Oromoo Tuulamaa keessa asiin Bachoo karaa kanaan seenaa, Wallisoo karaa kanaan seenaa, warri Jimmaa karaa kana seenaa, Illoo Baaboorrirraa Oromoo Maccaallee karra qoree kanaani kan inni gara malkaa yookaan hora Finfinnee fi akkasumas hora Arsadee deemee kan inni itti irreeffatu jechuudha. Sababii kanaaf sabbanni yookaan magaala Shaggar keessaa kutaan magaalaa Sabbataa galumsa karra qoree irratti argamti jechuudha. Kan miilaan dhufu jira, kan konkolaataan dhufu jira. Hoggaan nageessan jedhee miilaan dhufu jira waan ta'eef irreecha Oromoodhaa fi aadaa isaati, uumaa isaati Jimmaa hanga karra qoreetiin ol darban. Namoonni ayyaana irreecha irratti hirmaachuuf jedhan kun egaa karra qoree irra deemanii akka hora Finfinnee kana irratti hirmaatanii kan nutti himanii. Ofii karra qoree jechuun maali laata? Quba qabu waan kana. Abbaa Jifaarii Sabbata kanallee Wallisoollee Walqixxee kanallee asiin Tullu Boolloo maal magaalota asiin jiran kan moggaasa yookaan neemingii kan kennaa ture mootii Abbaa Jifaarii. Karra qoree kanallee sumatu baase kan karra qoree jedhu kana jedhee yaada jechuudha. Sababii isaa yeroo sana bara moototaa keessatti fardaan dhufanii qoreen isa waraanuu danda'a, karaan kun qoree baay'achuu danda'a. Sanarraa kan ka'e akkasiin ani seeneffadhee jira jechuudha. Karra qoree waan jedhameef egaa dura akka abbootii keenyaatti isaantu beeka kan baay'ee keessa ga'ee sammuu gammaatti hin barre. Waa'ee fakkaatee anu ganaa qoradhee bira gahaa akkuma irreecha kana qoradhee bira gahaa irra waan ta'eef immoo kan akka qoradhee bira gahaa jechaadha. Duratti qoree akkasuma ta'a gaa yookaan egaa abbootiin keenya immoo tokkorraa arganii waan moggaatanii fi qoree baay'ataa yeroo sarara kaanii dhiyeeffachuu danda'a. Karra qoree yaamicha kaleecha sirni qabu sana garuu karra kan jedhu sanarraa karra qoree tajjirame natti fakkaata adeemsi isaa. Wannaan Jimmaa Abbaa Jifaarlee sirma fuuldura kana gizee gara Finfinnee deema jedhama turi akkasitti hubannoo isaa qabna. Maanguddoo Hirphaa Araddaa karra qoree jechuun maali? Maaliif karra qoree jedhamee moggaafame jechuun gaafanneerra? Durri karaa kanaan qoreetu jira. Karra qoree kan jedhamu qoree jira. Oromoo abbootiin keenya karaa qoree hoggaa jedhan ergas immoo maqaa itti dhahatanii itti qaxxalanii karra qoree jedhan karaa qoreeti. Karaa qoreeti asiin deemanii asii warri Jimma deemu warri gurguddaa warri durii gaangota waan ta'e ni nagadan asiin deemanii daandii kanarra ba'anii deeman. Kanaaf karra qoree jedhame amma karaa qoreeti. Jechuudha dur
karaan kun karaa qoreetii jedhama. Iddoon sun keechi qoree hamaa jira. Namni keecha hin dabru karaa qoree jedhama. Kanaaf karra qoreeti jedhama. Kabajamtoota daawwattoota keenya OBN Cyber Media irraa kan simbira ga'u oduuwwan keenya jala bultii ayyaana irreechaa sababeeffachuun isin biraan gahaa jirrudha itti fufna. Qaalluun lafa gadaan jilaaf itti deemudha. Sirna gadaa keessatti ardaan muudaa fi warra qaalluu akkamiin ibsama? Ulaan Finfinnee seenuu karri qaalluu hoo sirna gadaan hidhata qabaa laata? Nimoona Maamudee dhimma kanarratti waan qindeesse qabaa itti dhiyaadha. Karrawwan shanan Finfinneetti galchan keessaa karri qaalluu isa tokko. Karri qaalluu kun asiin Bishooftuu, Adaamaa, Arsii, Baalee jecha haga Harargeetti kan geessudha. Ofii namoonni waa'ee karra qaalluu kana maal quba qabu? Karra shan qaba jedhu garuu waan kanan beeku asiin karaa Finfinnee keessaa ba'amu kanaa fi achi ol karaa seensaa karaa Buraayyuu kan jiru. Amma maatuu badhee qoradhee biraan geenya garuu gara duraatti nan cimsaa nan hubadha keessi gadi fageenyaan itti siqee nan baraayidheen murteeffadhee nan jira. Karra qaalluu kanuma. Kanaaf tokko deebi'ee immoo asii gadi gara Naqamtee kan gabba'u karra akkas qabadhee jiru bakka Karra qaalluu maaf jedhame laata? Namoonni akkamiin hubatan? Qaalluun seera gadaa Oromoo keessatti hiika guddaadha kan inni qabu. Sababa kanaatiif moggaasuma maqaa jiraataa jedhee yaada. Haati siinqee abbaan gadaa as qaallitti keessa deddeebi'aa turan jedhamee haasaa turu abboonni keenya jechuudha. Amma as firdi beetii qaallitti kifla katamaa bukkeera firdi beetiin ni jira achi keessa qaalluu jiraachaa ture. Yeroo baay'ee isa keessa deddeebi'aa waan turaniif karra qaalluu jedhamee waamama. Oromoon durii seenaa keessatti qaalluun bula ture. Gadaa jalatti qaalluun hin jira. Sirna ittiin bulmaata Oromoo keessa jira qaalluun. Sana jedhanii yaada. Oromoon maaliif karra kanaan karra qaalluu jedhee moggaase laata? Seenaan moggaasa karra kanaa duuba jiru maali kan jedhu irratti hayyuu tokko dubbisneerra. Finfinnee bakka amma biyoon jiru kana hora Finfinnee jedhu san isa mataarra jira abbaan muudaa sun. Abbaan muudaa suni akka qaalluutti tajaajila. Qaalluu santu immoo gadaa eebbisee baasa. Oromoon dur qaalluu bula waan ta'e. Abbaan muudaa sun bakka siin ba'a karra kanaan. Eessatti akkana gadi karaa jahan galaan jedhu kan wararraa hanga dhuftee qaallitti geessutti karra qaalluu jedhama. Sirna gadaa keessatti caffeen lafa jiidhiinsa qabu kan bonaa ganna hin gognedha. Gadaanis lafa jiidha qabu kanarratti misee seera bulmaataa tumata kan jedhan abbaan caffee Tuulamaa fi abbaan jahan galaan hundee bayyana. Karri qaalluu kun immoo karaa lafa ulfoo kanatti geessu ta'uu himan. Asumaan Arusiin karra tana, Booranni karra tana, Gujiin karra tana, karri tun hanga jahan galaan irraa gadi baatee bakkeen tumaa Oromoon tumaa takka qofa qaba. Amma lafti tumaa caffee jedhamtu tun karra kanarra jiru. Araddaa kanarra jiru. Oromoon sirna gadaa har'a sirna dimookiraasiif bu'uura ta'e siyaasiin gaheera. Sirna kana har'aan ga'uuf immoo aarsaan itti kaffalame guddaa ta'uu himan. Qaalluu Oromoon ittiin bulaa ture waliin sirna gadaa balleessuuf yaalamaa turus eeran. Bara duulli bahee aadaa kana diiguuf deemamaa ture sana amma karra kanarra waan jiruuf eenyutu karra kana bulchaa jira? Qaalluu santu bulchaa jira. Eenyu wajjin? Sirna gadaa wajjin. Kanaaf maal gochuu qaba? Sirna gadaa kana hanga irraan mulqini, sirna gadaa kana hanga irraan fuudhin, qaalluu kana hanga ajjeestee biyyaan baasini irraa mulqitee bulchuu hin dandeessu. Kanaafidha hanga aanolee harka muraaf harma muraa kanatti kan deemu karra kanarraan gadi ba'e waan ta'eef. Oromoon kallattii raayyaa Azaboorraa Finfinnee seenu ulaa kamiin simatama? Karra aloo irratti Aynaalam Tarrafaa waan qindeesse qaba daawwadha. Finfinneen karra shan qabu keessa tokko karra allooti. Karri alloo eessaani? Ka'umsi moggaasa maqaa karra alloo meeqan keenyatu beeka? Daandii kun karri isaa Laga Xaafoo jedhama. Karra alloo wanna jedhameef waan baay'eetu jedhama. Dhugaas ta'uu baatu. Qabatamaatti kana jechuu danda'uus baadhu karra alloon kun warra walloo keessa maqaa walloo ta'uu isaati akkasittis hin haasa'ama. Jezzaa nama Alii jedhus Abeebeen Boojjeedhaan Abeebee Tufaa Raddoodhaan kun Boojjee Alii namni jedhamu asitti horii eegaa ture waan jedhamu jira. Hoggaasaa dirreen ishee waan ol jettu tulluu qabdi. Innuma isaanii karra alloo jedhamu.
Obbo Zooduu Maammoo barreessaa kitaaba goota hin jilbeeffanne jedhu seenaa Fitaawuraarii Abeebee Tufaa irratti xiyyeeffatu barreesseera. Abeebee Tufaan nama waraanaan cimaa fi loltoota hedduu qabus ture jedhani. Waraana bara sana gaggeeffameen Abeebee Tufaan nama booji'ee dhufuu himu. Waraana sagalee san baddaatti Fitaawuraarii Abeebee Nugus Mikaa'eliin ugaa waraana qajeelchu wattaadara Nugus Mikaa'el san booji'ee fidee asitti tiksee horii ofii godhate. Waraana sagalee baddaa irraa fidee dhufe. Abeebeenis aliin looniif faradoo isaa akka tiksuuf achitti galchi jedhu. Loon eegaa isa gaafatanii eenyu maqaan keenya aliidha jedhee karra aloo jedhame jechuudha. Karri aloo kallattii kaaba Finfinneen laga Xaafoo bahee hanga Raayyaa Azeebootti karra fulla'uudha jedhani. Oromoon karra kanaan gara Finfinnee seenus. Warri asiin seenugaa akkuma agartanitti kanaa oli amma kuni eekkaa abbaadhooti. Yaa amma abbaadhoo jedhame malee eekkaa abbaa haadhoo kooti kan jedhamu sila. Amma abbaadhoo kan jedhamu kuni abbaa haadhoo koo Oromoon asiin jiru asiin gara. Asiin ol baatan immoo madaroodha. Asiin ol baatan jidda. Asiin gara alaltuu shano kamisee walloo kana gara. Daandiin kun daandii walloo qabee maqalee qabee eertiraa qabee asiin Oromoon asii Oromoon akkuma jiru walloo Oromoon kamisee kana gadi immoo ereer hambisa cabbii akkuma jiruun asiin dhufee Finfinnee oolee deebi'ee gala. Daldala ofiitis kan hojjetutu asumaan galee daandii takkittii sana kan jiru. Karroota Finfinnee arfan hafan kanneen beektan saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessaa. Kan daawwachaa jirtan oduuwwan OBN Cyber Media irraa jala bultii ayyaana Irreechaa hora Finfinnee sababeeffachuun isin biraan gahaa jirrudha itti fufna. Ulaawwan Finfinnee shanan keessaa karri hangafaa kami? Bakka bashannanaa jiraattota magaalaa Finfinnee hangafni hara gafarsaa ta'u meeqan keenyatu quba qaba laata? Mootonni duraanii biyya kana bulchaa turan gara gafarsatti qajeeluun aara galfataa turan. Har'a garuu uummata Finfinnee miiliyoonotaan lakkaa'aman irraa dheebuu ba'aa jiru. Waa'ee karra gafarsaa irratti Heenok Baqqalaa waan qindeeffate qaba daawwannee walitti deebina. Seensa magaalaa Finfinnee karaa karra gafarsaatiin wayita gara magaalittii seentan hara bishaan guddaatu dachee bal'aa uwwisee mul'ata. Harri namtolchee gafarsaa bara 1938tti hidhamuun dachee bal'aa uwwisee imaltoota karicha cinaan darbaa oolaniif soora qalbii ta'uu eegale. Jiraattota magaalaa Finfinneef ammoo burqaa bishaan dhugaatii ta'uun mana manatti miliyoonota dheebuu baase. Moggaasa karra gafarsaaf sababa kan ta'u haroo kana kan jedhan akkuma jiran lakkii kan jedhanis nu mudataniiru. Magaalli Finfinnee karra shan qabdi. Karra shanan keessaati immoo karra nuti ammatti argamnu karri gafarsaa isa tokkodha. Karri gafarsaa maaliif karra gafarsaa jedhame laata? Gafarsa kan jedhameef iddoo kana sanbaleeta jira. Caakkadha. Gafarsi kun naannoo kana jira. Lafti isaa marga qaba. Sanbaleetii kun nama mul'isuuyyuu isa dheedu caakkadha. Namni hin jiru bosona waan ta'eef isuma kee jiraata jechuudha. Booddeedha. Erga inni gafarsaa kun hidhameen booda naannoo kana kan lakkisanii kan deeman caakkanis argamu manceen booda kan lakkisanii deeman. Karra Finfinnee shananiin kan gara magaalittiitti seenan namoota daldalaa fi dhimmaaf deeman hedduudha. Karra gafarsaatiinoo eenyu fa'itu gara Finfinneetti seena jennee maanguddoo umuriidhaan bubbulan obbo Alamuu Caalaa gaafanne. Egaa baay'inaan kan deddeebi'u uummata Wallaggaati. Daandimtuu kan Wallaggaa kan deemu Beenishaangul Dirasii deemu asii deemeetu jechuudha. Kanaaf uummanni karaa kana deemu guyyaa guyyaan kan deemu Amburraa ka'ee dhufa. Lagamti irraa ka'ee dhufa. Daandii Finfinnee galchu kana malee hin qabu. Daandiin achiin dabarsu haaraa hojjetame kunis isuma karra gafarsaati. Kunis kanuma karra gafarsaati. Finfinneen karra gara magaalittiitti galchan shan qabdi. Karra Finfinneen qabdu keessaa karri gafarsaa kan baroota hedduuf tajaajilaa jiruu fi isa hangafaati jedhu maanguddoo Alamuu Caalaa. Yeroo xaaliyaanii daandiin asfaaltii kan hojjetame daandii kanaa ture. Daandiin karra shaniin iyyuu asfaaltiin hin jiru. Isa jalqabaa kan xaaliin hojjette daandii kana. Daandiin kun erga hojjetameen booda Haile Sillaaseen mootiin biyya kana bulchu sun ji'aan dhufee raateet gafarsa kana laalu malee ittuu iyyuu hin furu. Nu daa'imummaa keenyan karaarra dhaabannee hoggaa eegnu birrii tokko nu kennaa ture. Birrii inni tokko nu kennu san uummanni bahee karaa irratti isa eegee fudhatu sun birrii xiqqaa miti.
tajaajila guddaa nu kennaa jiru. Karri Gafarsaam durreerraa eegaluun bakka filatamaadha. Wayita mootii Haayile Sillaasee keessa bakka bashannanaa beekamaa namoonni shirriif filatan ta'us nutti himanii. Har'a iddoon bashannanaa kun Soodareedha kun kan jedhaa jiru. Kan beekamu garuu Xalahuun Gassasafaanis kan dhufanii toon sirba hunda baasan as Gafarsa irratti. Gafarsi iddoo shirriidha. Haayile Sillaaseen illee kanuma kana deema. Iddoon shirrii gara biraan deemamu tun hin qabu. Akkuma Finfinneetti iyyuu karra kana malee iddoon bashannanaa hin jiru. Kanaan kan beekamu. Hin jiru karaa kana bichaa beekama. Asitti kan shirri ba'an. Asitti kan yoo fuudhan suuraa ka'uu dhufan. Iddoon bashannanaa gara biraan jiru. Karri Gafarsaa addumaan wayita birraatti mandara ho'ituudha. Irreechi malkaa ateetees barootaaf naannawaa kanatti kabajamaa jira. Waggaa 29 irreechi malkaa ateetee addaan cite. Barkumee irratti barri 11 dabree barri 11 kabajamu akka Oromiyaatti nu irratti ta'e maaliif nu yaadaa keenya kan badde malkaa ateetee irreecha deeffannee gaafii gaafate keessaa tokko wanaa jiru ture. Nu biratti barkumeen yeroo gaggeeffamu jechuudha 2000 irratti. Yeroo san bulchiin hoggaas jiru sunis eega isin gandeeffatan ta'e aadaa keenya fuuldura dhaabanne nutti gammanna akkamitti deeffattuu nu jedhan akkatti deeffannu nutu beeka. Jennee ganda ja'a manguddoota walitti yaame koree walitti qabaananaa ture qacarraa ta'e sangaa 24 qalleeraanne barkumee irratti irreecha keenya deeffanne. Wayita irreecha birraa kanattis akkuma kanaan dura barame karra Gafarsaa irratti namoota karaa sanaan seenaniif simannaan keenya jaalalaa itti fufeeras jedhu obbo Alamuu. Asii Wallagga irraa fageenya namni dhufu hundumtuu anaa dhufu jennee raannee akka siman yoo dhufe bishaanis daabboos waan qabu hunda qopheessinee raannee karaa irratti akkas simachaa dhufu. Barkanas qophii guddaa gochaa jirra. Oromoo biratti haqaaquun safuudha. Dhugaan ilmoo waaqaatii jedhee amana uummanni Oromoo. Ofii dhimma kana hawaasni akkamiin hubata? Madiinaa Daddafoo dhimma kana irratti waan qindeeffatte qabdi daawwannee walitti deebina. Jiruu fi jireenyi dhala namaas ta'e hariiroon hawaasummaa fi uumaa waliinii haqaa fi dhugaan taliigamaa dhugaa dabsuun nama hoongessiti kan dhugaa dhabes ni eelessiti. Oromoo birattis gatiin dhugaa maaliinuu hin madaallamu. Dhugaa argachuun waan hunda argachuudha jedhees amanaa. Namni miidhames dhugaa qabda yoo jedhame dhugaan isaa mul'annaan darbaa hin deemu. Miidhamallee qabaatu dhugaan isaa bahutti obsaa. Tarii dhugaa argatetti gammadu yoo baate kan dhugaa argatee hin quufin dhugeef hin quufu jechuun dhugaan gita akka hin qabne hubachiisa. Ta'us akkuma barri dhufee darbu dhugaan qal'attee yookaan haphattee dharri yookaan sobni gooba baasuun jireenya dhala namaa jeeqaa jiraachuunis darbee ni mul'ata. Kun immoo hawaasni safuu fi safeeffannarraa maqurraa dhufe jedhee kan xiinxale mootummaan naannoo Oromiyaa hawaasni duudhaa isaatti deebi'ee dhugaaf jiraachutu hiikaa qaba jechuun mana murtii aadaa hundeessee hawaasnis dhugaan tawaaqaati dhugatti bulutu fala jedhee dhugeeffata. Dhugaan haqaa ibsituu eenyummaa Oromooti. Oromoon aadaa dhugaa fi haqa irratti hundoofti waan cufu irratti. Dursii hangafii ilma namaa dhaloota namaa keessatti hangafii dhugaa. Aadaaf dhugaadha. Dhugaan nu eenyummaa. Namni aadaa dhugaa kan gadhiisee daandii gadhiisee waanuma argate jechaaf fakkijiba. Booranii ammoo namni tokko nam kijiba yookaan nam siyaasa nam sobaa jechuudha. Namni sobaa nama fulaa hin qabne nama cubbuutti herrega hawaasi Oromoo jechuudha. Namni yeroodhaa fi waan barbaade jedhee waan inni ta'uu danda'a. Waaqayyo immoo dhugaadha. Oromoon immoo dhugaatti amana. Dhugaan immoo qabatamaan lafa irratti kan argamu jireenya namaa keessatti kan argamu dhugaa kanaaf Oromoon waaqni tokkichi dhugaadha jedhee amana. Maanguddoon Fayyisaa Magarsaa dhugaa fi Oromoon hidhata guddaa akka waliin qaban himu. Namoota dhugaa irratti hundaa'ee dhugaadhaan dhugaa baasee araaramutu jira nurratti. Warri bakka biraatitti wal didee wal ganee wal kakatee jedhee nu bira hoo dhufe dhugaa baasee araaramee dhugaadhaan walii kennee dhugaadhaan walirraa fudhata. Kanaaf dhugaan ilmoo waaqatiidha. Waaqa malee jiraachuu hin dandeenyu kan nu uume waaqa kan nu jiraachisu waaqa kan nu ajjeesus waaqu. Kanaaf dhugaan ilmoo rabbiiti wanni jedha. Oromoon dubbii dhugaa nama qofatti hin dhiisu dhugaan ilmoo waaqaati jechuun hamma fedhes namni yoo dhokse yoo faana fageesse gaafa tokko ni baati ni mul'atti akkuma dhugaan ni qal'atti malee hin cittu jedhamu. Haati siinqee birqee kabbadaa safuu fi duudhaan badeetu dhugaa jallisaa dhufe malee gatiin dhugaa akkaan qaaliidha jedhu. Amma namni walidhe malee midhaan illee olii qeeffate malumatti walii fida.
birriillee wal biddirfatee walumatti walii fida. Amma xiqqoo ishii afshaalummaanis baay'ateeti namni wal ganuu jammara dhugaa gatuu jammara. Deebi'iiti namni waaqa qabu namni waaqa nama jiraachisa. Waaqa sin irraanfate natti fakkaata takka biyyi keenya kun ogguu achi isaan duraa baay'ee agarree achas dhufe. Amma yoo ilaalte faallaa sitti taabaqaa jireenya. Namni yoo rakkate walii laafa. Wulata waan fuute sun immoo yeroodhaan deebista. Rabbi garuu biyya keenyatti araaramu dhaloota keenyatti araaramu nama keenyatti araaramee akka durii sunitti nuuf haa deebi'u jedhe. Dhugaan